Hacaaluun nama seenaa balleessee du'etu hin taane nama seenaa tarreessee boqotedha. Dagun dukkanaan gaaga'ee dhaabbatee deema har'aa sita dhaabbatanaa ta'ee. Ani mungkin Hacaaluun Hundeessaa. Anis hiikni Hacaaluun Hundeessaa. Lisacima waggaa kana Andu'aalam Gosaa haadha warraa koo fi yaadannoo naaf haa ta'uu jedheera. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota kiyyaa viidiyoo biraatiin walitti deebinee jirra. Viidiyoon guyyaa har'aa faarfataan Salamoon Alamuu waa'ee Hacaaluu Hundeessaa dhugaa isaa waan namoota hedduu ajaa'ibsiise dubbatee jira. Akkasumas ijoolleen Hacaaluu Hundeessaa haati manaa isaa badhaasa aartistii Hacaaluu Hundeessaa arfaffaa fi yaadannoo waggaa 5ffaa isaa kanarratti waan hedduu dubbatanii jiru. Kana qofaa miti aartistii Andu'aalam Gosaas waa'ee haadha manaa isaa waan namoota hedduu rifachiise dubbatee jira. Viidiyoo kanneen qabadhee dhufee jira. Haga xumuraatetti na wajjin tura. Namoonni yeroo jalqabaaf gara chaanaalii kanaatti dhuftan subscribe godhuudhaan maatii chaanaalii kanaata. Hundi keessanuu like godhaa isiniif salphaadhaan baay'ee na fayyada. Share godhaa yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa gara viidiyootti. Dhugaa hin haalamne tokko haasa'uu fi yaa akkumatu beektu laayiniin koo fi laayiniin Hacaaluu tokko miti. Inni weellisaadhaan faarfataadha. Garuu dhugaa dubbachuu fi dhugaa nama hunduma bira jiru tokko waa'ee Hacaaluu gaafa haasofnu ammaan qaamaan nu gidduu jiraachuudhaa baatus nama qaalii yookaan nama jabaa Oromoon qabdu keessaa isa tokkodha. Hacaaluudhaan walitti dhufeenya addaallee hin qabnu ture, walis hin beeknu ture. Qaamaan agartee hin beektu? Argees hin beeku, argees hin beeku. Garuu Hacaaluudhaan kanan sirriitti bare erga inni boqoteen booddee seenaa isaatu Hacaaluudhaan dabarsiise. Walumaa galatti Hacaaluun nama saba kanaaf bu'aa guddaa buusee darbedha. Kana jechuun akkan seenaa isaarraa hubadhetti akkanaa galetti Hacaaluun nama seenaa balleessee du'etu hin taane nama seenaa tarreessee boqotedha. Salamoon faarfataadha, Hacaaluun weellisaadha. Waa'ee Hacaaluu garuu dhugaa isaa dhugaa jirtu waan inni hojjete akkanatti ibsee jira. Hacaaluun nama seenaa balleessee boqote osoo hin ta'in nama seenaa sirreessee tarreessee boqote jedhee jira. Dhugaa isaati. Inni itti aanu ammoo Hacaaluu wajjin walitti dhufeenya qabdu, firooma qabdu, firummaa qabdu jedhamee gaafatamee gaafii kanaafis deebii gahaa ta'e kennee jira. Mee waa'ee kanarratti maal akka inni jedhe afaanuma isaa irraa haa dhageenyu. Hacaaluu Hundeessaa nu yaadachiise. Isaa wajjin firummaa qabdu. Waan wal fakkaatan wayitu jira. Qal'inni keessan, gabaabbinni keessan iddoo tokko dhufuunis immoo. Hacaaluu faanaa ittiin firoomnaa laata tokko nu godhaa laata jedhee kana yaadu akka yaada tokkootiitti wantoota sadiitu jiru. Inni jalqabaa gaafuma dhalannu saba aadaa qabu, saba duudhaa qabu, saba safuu beeku, saba guddaa saba Oromoo keessaadha kan nuti dhalanne. Kanaan Hacaaluu faana wal fakkaanna jedhee namana. Lammaffaan immoo bakka itti dhalattu filattee hin dhalattu. Akka carraatee immoo ani Hacaaluun godina tokko keessattidha kan nuti dhalanne. Waan isaan lamaan wal fakkeessu akkanatti dubbatee jira. Lafa kaa'ee jira. Salamoon faarfataadha, Hacaaluun weellisaadha. Haa ta'uutii garuu dhugaa Hacaalus akkanatti ibsee dubbatee jira. Viidiyoon itti aanu viidiyoo haadha warraa Hacaaluu Hundeessaati. Badhaasa aartistii Hacaaluu Hundeessaa bara kanaa irratti haati manaa isaa waa'ee isaa waan hedduu dubbattee jirti. Walaloodhaan ibsitee jirti. Mee maal akka isin jette haa ilaallu. Acee gaafa rakkoo, acee gaafa xiiqii. Kan diinaaf hin bitamne, kan roorroo hin sodaanne, gootummaa fi aarsaa keetiif waaqa dhugaa. Waaqnu dhugaa bahaa nuti yoo callisne. Irransinii deebi'a ishee kana. Acee gaafa rakkoo, acee gaafa xiiqii, kan diinaaf hin bitamne, kan roorroo hin sodaanne, gootummaa fi aarsaa keetiif waaqnu dhugaa bahuu bahaa nuti yoo callisne. Acee qulqulluu koo ifa dukkana keessaa. Kan akka kee hin dhalanne hin jiru nu keessa. Kan akka kee hin dhalanne hin jiru
jiru nu keessaa xinnaa guddaan jiru. Haati manaa waa'ee isaa akkanatti dubbattee jirti. Yeroo ammaa kana waan guddaa hojjetaa jirti. Waa'ee badhaasa Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabatee akkasumas yaadannoo Haacaaluu Hundeessaa irrattis nama waan hedduu hojjetaa jirtu haadha manaa dubartii cimtuudha. Viidiyoon itti aanu ijoolleen isaas waan hedduu dubbatanii jiru. Waan hedduu nama rifachiisuu fi nama gaddisiisu waa'ee Haacaaluu haa ilaallu. Ani wabii Haacaaluu Hundeessaati. Ani immoo milkii Haacaaluu Hundeessaati. Anis giftii Haacaaluu Hundeessaati. Abbabbiittiin gootadha. Gootaan ta'ee hin fakkaatu. Goota jaalalaati. Beekaadha. Falma mirga dhala namaati. Gara laafessaa. Hayyuudha. Aroodha. Qoqqabammata isaa sirba sanaan ibsaa. Argaadha. Nama tuqunaan biraan darbu. Yaa Waaqayyo Abbabbiitti waan nuti ni teessi galateeffannaa. Abbabbiitti koo kee ta'uu keenyaan sitti boonna. Kiyyuu koo si jaalannaa nu jabaatu. Ijoolleen isaas waa'ee Haacaaluu akkana jettee jirti. Andu'aalam Gosaa badhaasa artistii Haacaaluu Hundeessaa arfaffaa weellisaa cimaa waggaa ta'uudhaan injifatee jira. Badhaasa kana irratti qaamaan argamuu hin dandeenye akkuma hundi keenyaayyuu beeknu Andu'aalam Gosaa waan inni keessa turee fi waan inni yeroo ammaa kana keessa jiru hundi keenyaayyuu quba qabna jedhee yaada. Kanuma irraa ka'uudhaan qaamaan iddoo badhaasaa kanatti argamuu hin dandeenye dhaamsa namoota hedduu ajaa'ibsiisee fi rifachiise dhaamatee jira. Mee maal akka inni jedhan haa dhageenyu. Weellisaa cimaa waggaa kana Andu'aalam Gosaa. Fayyaata ta'us immoo Andu'aalem gaddarra jira. Yeroo ammaa kana haala baay'ee ulfaataa keessa jira. Dhaamsa ni dhaammateenii waggaa furduraa abdii kutadheen ture addunyaa muuziqaa keessatti. Garuu abdii koo lafaa kaastee kan ol kaastee sadarkaa kanatti na deebistee haadha warraa koo fi yaadannoo naaf haa ta'uu jedheera. Ulfaadhaa. Viidiyoon guyyaa har'aa kana fakkaata. Yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa. Viidiyoo kanneen irratti ta'e yookiin walumaa galatti yaada keessan yaada qabdan kamiyyuu koomentii jalatti na barreessaa. Namoonni haga ammaatitti ilaaltanii maatiin ta'en maatii ta'a. Hundi keessanuu laayikii godhaa isiniif salphaadha. Na baay'ee na fayyada. Ana wajjin viidiyoo itti aanuun wal agarraa. Hangasitti yeroo gaarii.